OMN OMN Media Hawasa Balaa OMN 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 Media Hawasa Balaa Tugas at Oromo OMN Oromo Oromia OMN Dabate Kayo Hagap OMN Irma Chitunduma OMN Ati Kuftu Yomuma OMN Inchofam to Yomuma OMN Oromo Oromia OMN Dabate Kayo Hagap OMN Irma Chitunduma OMN Ati Kuftu Yomuma OMN Inchofam to Yomuma Oromiyata Sabati Kipang Pahati Oromiyata Bokennan obbo Jawaarin baga nagaan dhufte Milaanoo jennaan amma namni nu bira dhufe kun akkuma beektan obbo Jawaari baga nagaan dhufte isinillee baga nagaan deebi'an keessummoota isaa wajjin ashama baga nagaan nu dhuftan isiniin jenne irra deebinee Milaanoo isinillee galatooma Itaalii dhufuun akkuma biyya keenya dhufuuti sa'a shan booda biyya keenya keenya asumaan achi gallafaa ta'a galatooma. Keessummaa keenya simannee jirra nus isaan waliin jirra isaanis immoo dhufanii nu wajjiniin jiru nu hordofaa isiniin jenna galatooma. Tumsa kan Kenya OMN fagono jabane to Tumsa seguiva perché lui deve fare Tilmaan Oromoo biyya Xaaliyaan magaalaa Milaanoo bara 2017 baatii 11ffaa guyyaa arfaffaa keessa kabajamaa fi jaallatamaa ummata Oromootiif ija kan ta'e obbo Jawaar Muhammad asirratti nu argamu meesiya tokko haamilee keessan akkasumas keessummeessaa keenya kan yeroo hunda gurra keenyaa fi ija keenyaan dhaggeeffaa sagalee isaa dhagaa ijaan argaa teenyu gaazexeessaa obbo Dammaqaa Nagaasaa si'a tokko haamilee akkanaa kennitanu
Sudan gonkumaa dhimma Oromoo haga gaafa bilisummaan Oromoo ifa baatutti obbo Ahmadii cinaa obbo Jawaar Mahmaditti ni argamu isaaniif saamilee si'a tokko. Dabalata ammas maanguddootaa fi kabajamtoota eebbaa kan ta'an irratti dabalatee qopheessitoota waldaa kanaa fi waldaa kana jalqaba siirraa ijaaranii kan kottaa irratti hirmaadhaa jedhaniin waaman qopheessitoota waldaa Oromoo Milaanoo jalqaba irraa haga xumuraatti kan walii wajjin jiranii faamilee keessan si'a tokko. Yeroof sa'aatii kana kan nu geesse galanni guddaan siif haa ta'u. Waaqayyo karoorri kun siin galmagaa karoora galmaga'u kana keessatti nu gargaartee sagantaan kun akka miidhagu Waaqayyo jidduu keenyatti argamuu keetiif guddaan si galateeffadha. Waaqayyo yeroo ammaa kana ummanni keenya sabni keenya du'aa jira, hidhamaa jira, reebamaa jira. Kaayyoon nuti walitti qabamnuuf mari'annuuf bilisummaa dheebonneeti. Bilisummaa kanarratti immoo Waaqayyo ati nu argamte diina saba keenya kuffisee saba keenya dhiitee saba keenya ajjeesee dhiiga dhangalaasu kana ati nurraa kuffisi. Sagantaan kun immoo jalqabaa hamma dhumaatitti akka nu bareedu nuuf taasisi. Waaqayyo hojjettoota OMN hunduma isaanii gama hafuuratiin gama foonitiin bakka isaan jiran hundumatti akka isaan nu eebbistu si kadhannaa. Sagantaan keenya nuuf haa miidhagu, nu bareechi hamma dhumaatitti akkuma afaan tokko dubbannu afaan keenya tokko dubbannu hojii irrattis tokko akka taanu ati nu gargaari maqaa gooftaa Yesuusiin ameen. Assalamu alaikum. Baga arkitee rabbiin tanaan nu ga'ee isinillee arkitee marraa lammeessaatiif Milaanotti walii dhufne. Marraa lammeessaatiif walii dhufne galanni karabbiiti. Ta dura isaa waa cufa dursee wanniin juuyoo jiraate obboleen keenya ijoollee teenya aalii teenya ta dhumteef Rabbi rahmataa godhuuf. Rabbi rahmataa godhuuf. Khaduu eechuufaaf Rabbi rahmataa godhuuf. Haadhoo amee harkitee laalaan irra jirtu Rabbi nu haa fayyisu. Khayidamee hidhaarraa Rabbi nu haa baasu. Rabbi nu haa dirmatu. Tokkicha harkitee obboleessa keenyaas harkitee tokkicha kuma caalu Rabbi nu haa godhu. Rabbiin kuma harkitee kuma nu caaleeti miliyoona caalu Rabbi nu haa godhu. Bali Aadam Rabbiin uume kun waan sadiiti. Haywaana sadiiti itti wal dura dhufa. Haywaanni sadeen tokko kaduraa gaala. Halammeessa lukkuudha. Kasadeessaa titicha. Maal faayidaan isaanii yoo jenne deebitee nurratti ilmaan bali Aadam irratti deebiti. Gaalli amrii ni fudhata. Waan ilmoon amattaa yoo haada qaqqabdeen gattaa ol ka'e jettuun ol ka'a amrii fudhata. Foon isaa dowaadha. Aannan isaa akkasi. Waan ba'aa guddoo deemaan bakka fagoo dhaqaan ba'aa danda'a. Dheebuu danda'a. Kanaan akka gaalaa san harkitee ka faayidaa qabu Rabbi nu haa godhu. Talammeessaa tanii jarkitee lukkuu namni lukkuu horsiisee jiraate jaha bakka takkatti galchuudhaaf ni dararamta. Taan gamana ceetii taan gamana ceetii taan gamana ceetii.
walii deebisuudhaaf ni dararamta. Mana tokko deebisuudhaaf namni yaanni isaanii akkana ta'e harka lukkuu saniitti harkitee namallee darara beekaa isaaniillee darara. Rabbi nuun godhin. Rabbi nuun godhin sani. Tasadee isaa titicha. Titichi bakka hamtuu irraa mul'ata. Bakka hin tolle irraa mul'ata. Duutii isaatiis akkasuma wayiifillee hin tolu. Bakka maarkitee mul'anne rabbiin ummata san rabbi nuun godhu. Ummata harkitee bakka malee mul'atu rabbi nuun godhu. Ummata wal dhage'u, ummata wal hoogganamu rabbi nu haa godhu. Rabbi harkitee nu haa dirmatu. Qaadu felle ijoollee xixiqqoo tanarra rabbi harkitee tabarakaata harkitee guddattee bakka teenya dhaaltu rabbi nu haa godhu. Ija itti gammannu wanni kuni rabbi harkitee isinillee harkitee umrii dheertuu tabarakaa qabdu harkitee isiniif haa kennu. Alhamdulillah rabbiin na jiraachisee hanqanallee harkuu kiyya. Cufa keessan galatooma haajaa dhufneef rabbi waliin waa qabu. Baga nagaan dhuftan jenna. Mee yeroo tokko osoo sagantatti seeniin gadda qabna haga sa'aatii ammaatti nutti jira yeroo kanaatti gadda obboleeyyan keenna hawwata keenna haa yaadannuun jedha daqiiqaa lamaan takka ol kaaniin hundi kenna. Nagaan dhuftan hundi keessan guyyaan har'aa kun akka miilaanootitti akka xaaliyaaniititti biyya xaaliyaanii magaalaa miilaanootitti nu hunda keenya guyyaa abbaan ilma hangafa argatu. Obbo Jawaar abbaa Oromooti. Umriidhaan nama as jiru kana keessa yoo jiddu galeessa ta'e malee akka manguddootii jechuu qeerroo ammaati. Ijoolleedha. Dalagaan isaa garuu manguddootaati. Umrii kana Oromoo mataa walitti qabee walitti qindeessee Obbo Jawaar waraana isinii dhaaba qawwee isinii bita loltuu isinii ijaaraa hin jenne. Waadaan inni nu seene miidiyaa ijaarraa jedhe uummata Oromootiin. Miidiyaan isaa sun akka gaaf jalqabee irraa haga ammaatti waa hedduu keessa dabree ga'e waggaa sadaffaa. Saatu waan jedhan qiletti dabraa jiru nama lama irratti ol laban. Tokko haaduun itti dhufe tokko ammoo haadaan itti dhufe. Wayita kana anumaan taane kanaa ta'uuf kanaan taane illee addaan baafadhee jedhe. OMN daasbooraa fi uummata biyya keessaa waggaa 3 kana keessatti waan inni dalage miidiyaa jechuun maal akka ta'e nu hundi keenya ka beeynu waan inni dalages bakka inni ga'es har'a guyyaa sani guyyaa OMN santu nullee magaalaa Miilaanoo nu dhaqqabe. Baga dhuftan baga Obbo Jawaariin simattan baga guyyaa kanaan nu ga'e galatooma. OMN hin dhalatee ilmallee argate OBN'n. Miidiyaan kun Oromoo hunda amantii fi kutaa hunda Oromoo dachii jirtu tana keessaa biyya alaatiif biyya keessaa hunda hirmaachisa. Dalagaa keessatti osoo inni jabaatee qabsaa'uu baate gaarii fi hamaa kennallee ammatee socho'uu baate miidiyaan kun hadha OBN'n hin dhalu OPDO gurra micciiree asin deebisuu ture karaa uummata Oromoo. Har'a OMN hin caqafuu fi OBN hin caqasuun tokkuma waan biyya keessa deemaa jiru walitti himnu dhagarraa isarraas dhageenyaa OMN sirra dhagaa jirra. Obbo Jawaar nama kana hunda dalage qabsoo Oromootiif yeroo gabaabduu keessatti har'a Oromoon biyya keessaatiif Oromoon biyya alaa wal dhaga'ee
amantii wal qooduu kutaa wal qooduu laga dhiisee dhaabaanuu wal qooduu dhiisee baandiraa irrattis waliin dhabu alaabaa booda murteeffanna jedhee wal caqasutti jira. Kuni rabbiin galanni haa ga'u, rabbii keenya haa galatoonfannu. Galanni ka rabbiiti ka kanaan nu ga'e. Obbo Jawaar abbaa Oromooti. Ajaa'iba rabbiiti abbaa Oromooti jiru abbaa Oromooti ilmi hangafaallee Oromoo innummaanuu abbaa Oromooti. Hintalli yoo dhufte ammoo Oromiyaa itti haa baasu jenna. Yooma dhufaa jiraattillee hin beeknu garuu hin haasofsiifne haga waliin ulka ganama walii gaddeemnu isaanii sumatti dhiifna booda himu. Obbo Jawaar abbaan Oromoo abbaa Oromootillee ilmillee Oromoo abbaan Oromoo karaa waltajjiitti mee akkamitti nu simattanii jiru. Isin deemaan. Okay. OMN, 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 media hawaasa bal'aa. Duraan Miilaan kana isumaa fi nama lama qofa jiran si'a namni dilluhuma akka jiru hin beekuun ture. Isaanuma dura hunda gaafa dura eegalleerraa gargaarsa nu godhaa turanii edaa nama hedduu jira. Ammallee rabbi isin haa gargaaru isin haa guddisu ilmaan hedduutu wacaa jira. Gaafa kun gurguddateetti biyya tana dhuunfachuun keenyan oolamu jechuu akka warra ollaa sanitti. Kanaaf isin wal arguudhaaf hedduudha gammannaa hedduun gammadee barana akkas dhufnu ka Awurooppaa dhimma biraatiif hojii biraatiif waan hin dhufaa tureef. Awurooppaa dhimma biraatiif dhufaa waan hin tureef mee uummata biyya Xaaliyaan ka yeroo hedduu nu gargaaru ka takka immoo koottaa jee nu rakkisin kan itti gorree ilaaluu qabna jenneet haala saniin mari'annee jara tokko ture ka akka yeroo darbe as dhufanii warra as jiru Rooma Milaanoo dhufanii arganii Oromoota gaggaarii tokko jira. Oromoota gaggaarii tokko jira. Oromoota san biyya Awurooppaa yoo kadhaitu taate itti goortu malee naan jennaan anilleen akkasitti as dhufe dhufuu keenyaaf hedduudha gammannaa. Gargaarsa hanga ammaa nu gootaniifis hedduu galatooma. Hogganoota gaariidha qabdan hogganoota jajjabaa ka as qofatti osoo hin ta'in ka adda addaatti hoggaa qopheessinu hoggaa hiriirri jiru hoggaa wanni Oromoo jirtu Jarmaniittis taate Neezerlaandis biyya adda addaatti deemanii ka isin bakka bu'anii maqaa lakkoofsa keessanii ol maqaa keessan guddisan nama jajjabaa qabdanii kakka jaarsa kanaafa kanaaf bara dheengaddaa Jarman dhayineeti dargaggeessi dhukke nurraa kaase dargaggeessa anillee ta siyaasaatiin saaliyaallee sirbaan dadhabde namichi kun kofalchiiseetu nurraa araarse jechuu kanaaf nama hedduu jabaadha dhugatti nama hedduu nama gammachiisu. Irra caalaa booda gaafii deebirratti hedduu mari'anna. Uummanni keenya abbaan keenya kareef nu dura haasee waa hedduu dubbachuu danda'a ture. Waggaa 50 irraa bakka turre irraa kaanee bakka amma irra jirru waggaa geenyu amna laaftu miti. Karaa kanarratti gootota qaqqaaliidha nurraa kufaa ture jechuudha. Oromummaan arra Bahardaar irratti ol baate suni Ali Birraa arra Bahardaar irratti ol bahee Oromoo fi Oromiyaa sadarkaa sanirra geesse suni dirree dhawaa keessatti afaan isaatiin waan walliseef hidhame ture jechuudha. Jaallan isa wajjin turan kan ajjeefaman kan dhabamsiifaman kan maraachifaman xiqqaan turre jechuudha. Achirraa kaanee bakka dirree dhawaa keessatti afaan keenyan siyaasa miti bar sargii irratti wallisuun itti nama ajjeechisiisurraa kaaneet bakka biyyoota ollaa keenyaa ummata ollaa keenyaa waltajjii isaanii irratti ifiis kabanyee ormaas kabanyee wal kabanyee jaalalaaf tokkummaa uumuu sadarkaa dandeenyarra kan geenye laaftu miti jechuudha. Kanaaf bakka amma irra geenye kana hoggaa laalle karaa kalee irra dhufne san yaadachuun barbaachisaa. Tokko kana onni dubbachuu barbaadu. Kalammataa qabsoon tun boqonnaa takkaahuu chaaptariin deemaa as geesse. Baroota 90 akkasumas 2000 keessa
dogongora mooraa qabsoo keessatti uumamee fi jijjiirama haala naannoo fi addunyaatiin kan ka'e qabsoon uummanni keenya itti taaraa ture kan kumaatamaan irratti wareegamaa turan kan kumaatamaan irraa godaansifamanii irraa baqachiifaman sadarkaa hamaa sadarkaa ittiin dhaamte abdii nama kutachiisurra turte jechuudha. Yeroo sanitti anis waa hillan biyya keessaa fi ala jirrus warri qabsoo tana keessa dhalanne warri qabsoon tun nu dhalchite gatteenyee mari'annee jechuudha. Haala faffaca'ina amma jiru kanaan haala lukkuu jaarsii reefu jeesaniitiin namni keenya gara lukkutti jijjiirame. Namni keenya wal shakkuun wal amanuun wal abdachuu dhabuun sun waan yeroo dheeraa irratti carraaqaa turre san lafa balleessuu qofa osoo hin taane abdii uummata keenyaa gara fuulduraa kan dukkaneessu diina immoo daran kan irratti goobsu ta'ee waan nutti mul'ateef beekumsa rabbi nu kenneenii fi kan baranneen teenyee itti yaaduudhaan karooraaf tarsiimoo baafanne qabsoo laamshofte qabsoo laaffatte deebifnee akka ishiin lattu gochuun barbaachisaa sadarkaa jedhuun hojii bal'aa sun hundi quba qabdan hojjanne kan hojjanne caalaa immoo dhugaan uummata Oromootii fi rabbillee nu gargaare. Yeroo miidiyaa adda addaatirra baanee aljaziiraa irratti VOA irratti ayyaanitti dhaadannu abdii uummata keenyaatii fi karoora keenyatti abdanneeti malee dhugaa yoo jenne hangasumara ni milkoofna jennee yaanne. Bakka irra jirru kana bara 2020tti geenya jenneetiin abdachuu ture. Kanas qabsoon teenya nama keenya wajji godaantee baqattee biyya alaa turte. Uummanni keenya ka biyya jiru akka eegeera eetitti aluma ala laala qabsoo bilisummaatu helikoophteraan naa dhufa jee ala laala ture. Namni keenya ka ala jirus aluma kana taa'ee uummata keenya biyya jiru irratti liqoon bartee asumaa ibsa ejjannootiin bilisa baasuu barbaada ture. Kanaaf akeekni keenya guddaan uummanni keenya ka biyya alaa jiru kuni shoora isaa sirriitti akka beeku dagalee qabsoo osoo malee utubaa qabsoo akka hin taane hubachiisuu akka qabnu garuu immoo dagalee san dagalee cimtuu akka ta'u maaliif muka dagaleedhaaf ta'u utubaan godha yoo jette utubaas mana saniis hin baadhatu dagalee siin ta'u akka dagalee siin taane akka utubaatti dhaabde jechuudha. Akka utubaan moo yoo goote mana baadhachuu hin danda'u. Kanaaf muyni dagaleedhaaf tolfame dagaleedha kan ta'u qabu. Muyni utubaadha kan utubaati dagaleedhaaf hedduu waan furdatuuf jechuudha. Kanaaf uummanni keenya kan biyya alaa jiru shoorri inni qabu qabsoo bilisummaa Oromoo gargaaruudha karaa shaniin. Waan lama qabna waan biyya yeroo san hin turre ammallee dhufu jirti biyya. Bilisummaa qabna akka ammaa kana wal gahuudhaaf dalagannee waa harkatti galfachuu dandeenya. Waan lamaan kanaan hiree lamaan qabnu kanaan waan shan uummata keenya godhuu qabnaa jenneeti uummata keenya kan barsiisuutti seenne jechuudha. Gara magaalota 70 ol irra deemnee barsiisuu turre. Kunis uummanni keenya gama diinagdeetiin, gama miidiyaatiin, gama beekumsa maddisiisuutiin, gara advokasiitii fi dippiloomaasiitiin qabsoo tana utubuudha qaba, qabsoo tana dagaleetti ta'uudha qaba. Malee qabsoo biyya keessaa akka waan ifii gaggeessuutitti mul'isuu hin qabu. Uummanni keenyaas uummata keenyaafis abdii kijibaa kennuu hin qabu. Dagalee ta'uu irratti waan shanan san guutuu irratti yookaan fuulleffatu taate uummanni keenya biyya alaa kuni wal fafacaasuun kun hafee tokkummaan isaa walitti waan cimuuf waan qabsoon biyyaa barbaaddu guddoo jechuunis hamilee asirraa erguu fi dandeenya kan jedhuun duula guddaa bifa Oromoo Falastiinis bifa sanbooda OMN dhaabuunis yeroo goonetti wanni nu barbaanne walumaa galatti qabsoo biyya alaa nu wajjin baqatte tana biyya deebifne alaa gargaaruudha jechuudha. Kanaaf hojii hojjetameen milkooynee yeroo ammaatitti qabsoon Oromoo mallasfaan baddee dhabamsiifne jedhanii mallas gaafa duubar nagayaan du'e Oromoo dhabamsiisee haara galfadhe jeeti xurata ba'e bar hin duune namichi xurata ba'e. Amma osoo danda'anii kaasu haa argu bakka nu geenye. Kanaaf sadarkaa sanirraa kaafnee uummanni keenya dhugatti jabaatee
qabsoon Oromoo bakka ni baddii osoo hin tahin bakka wayyaanee balleessuutirra itti geesse jechuudha. Makiinaa stak ta'e makiinaan kun motorri dhaame qabsoon Oromoo motorri sii dhaame goommaan fanaddee ejansan ammatti amma itti hirriba nu hutte maaliifi goommaan akka malee guutame motorri illee ka xaaliyaan ta'eeti saffisni makiinaa Oromoo dhaguma gaararraa gadi ka'e waan ta'eef yeroo amma halkanii guyyaa qeerrootti wayi waan namee suuta ja'a kaan hafteeti suuta ja'an dhufte jechuudha. Gaafas abdii keessa waa jechaa turre. Oromoo tana bilisoomsuudhaaf warra gabrummaa isiit irratti diinaa wajji hojjetu kana bilisoomsuu qabna. Oromiyaaf Oromoo bilisoomsuudhaaf kan duraa OPDO bilisoomsuu qabnaa jennee abdannee irraa hojjechaa turre jechuudha. Amma jarri garaa keessan beeynu yoo xiqqaate afaan hin bilisooman moo hin bilisoomne. Hubadhaa namni keenya har'a qofaa miti durillee alagaa tajaajilaa ture. Biyya Itoophiyaa jaantana hanga amata lama duraatitti faayinaans ministeeriinis Oromoo abbaa hannaa jimmaatirraa kaasi namicha waggaa Haile Sillaasee jala deemee shilingii Haile Sillaasee kan tokko ture. Isarraa kaasi Ilmaa Dheeressaati, Girmaa Birruuti, Suufiyaan Ahmedi kun hundi Abdulaziz namni maallaqa lakkaa'u Oromoo mallaqni ka dhufu lafa Oromootirraa biyya saniif lola godhamte hunda keessatti kan lole Oromoo kan shallalu kan bira ture. Biyya san bar mudhii irti cinneeti jaarree dhugaa yoo jettan. Haa taatu immoo namni keenya namaaf waa jaarratu. Maallaqaas namaaf lakkaaya, diinaas namaaf lola. Lolee hogga galee warri isaan dhaqee duuba lolchiise lafa kennamaaf. Warri immoo lole lafarraa buqqaan. Warri ummaa kiyyaa warra tuulamaati. Garabbichuu kanarraa. Gaafa garasuu dukiif sanfaa xaaliyaa dhukka irraa kaasaa turan. Warri Haile Sillaasee wajjin dheeysee ala ba'e hoggaa biyya deebi'u lafa kennameef. Lafa eenyuutu kennameef lafa warra lolee warra ummaatiyyaa. Kanaaf namni biyya san tajaajila hedduun jajjabaan keenya ture. Kanaaf akkamitti jijjiirra hoggaa jenne maaliif namni jabaan keenya maaliif nun tajaajille hayyuun keenya maaliif Oromoo fi Oromiyaa saba isaa maan tajaajille hoggaa jenne ummata fi irratti abdii kutachuurra ummanni tarsiimoo qabaachuu dhabuurra ummanni akeeni wanti kaayyoonii fi akeeni tarsiimoon ummata bifa tokkotti hiriirsuu danda'u lafa kaa'amuu dhabuurra jechuudha. Kanaaf amma duraas akkan jeetti gabaan Oromoo waan qorriteef naggaadeen hundi gabaa ormaa dhayite. Naggaadeen Oromoo keessa jirtu hundi namni jajjabaan hundi hayyuunis ormatti qaxarame. Jagni jabaanis ormaaf qawwee baadhachuu eegalee jechuudha. Kanaaf qabsoon Oromoo yoo oowwite ummanni Oromoo yoo tokko ta'e daandii takkarra yoo deeme afaan takkaan yoo dubbate mooraa diinaa keessatti namni Oromoo tokko illee nafu. Kanaaf wanni nu hojjenne gabaa Oromoo ibidda jala shidu. Gabaa Oromoo jala itti shidu wanni godhame maali? Diina jala deemuun abbaa torbeen nama gooti. Ummata Oromootti dhufuun goota nama gootii san waan agarsiifneef jallaa shimalaan ka qajeele immoo abaaboo itti kennuudhaan OPDO gara Oromootti deebifnee barra kanuma wanni biraan godhamne. Har'as borus Oromoon ummata gaarii. Kalee maaliif paartii san keessa turte? Kalee maaliif jaarmaa kana wajjin turte? Siin hin jettu. Yoo kalee balleessitee har'a dhiifama gaafattee karaa qajeellu irratti deebiftee Oromoon siif jala deema. Yoo kalee balleessitee har'a sirreessite si wajjin deema. Kalee yoo diinaaf lolte har'a isaa lolte Oromoon si wajjin deema. Siif dhiisa jechuudha. Maaliif ajaa'ijaanii quba fi firraa muranii waan wal qixxeeffatanii ittiin deemaniif. Kanaaf wanni amma fudhatamni waggaa lamaa sadii dura namni OPDOodhaan ishee funyaan qabatee arraas hangas mara nutti nurgooyne garuu namoota takka isaan keessaa bayaniin goota keenya Oromoon kan jedhu maaliif namni fi achitti jallatee hafuurra ifitti as qabuun gaarii jee waan amaneef nama waan Oromoo waan gaarii dubbate waan gaarii hojjete dhaaba kamiyyuu keessa yoo ta'e uummanni Oromoo deeggara jechuudha. Kanaaf wanni biyya keessatti illee godhamaa jiru wanni ala kanatti illee godhamaa jiru waan gaariidha.
qabsoon maaraatooniidha. Waggoota 50 dabran kanarra baatilee 5 waggaa takkitti as deemtuun hedduu murteessa. Qabsoo beeta mangistii seensifnee jirra. Oromoon ajandaa nambar 1 irra keenyee jira. Oromootti kabajaan horamtee jirti. Sun garuu gahaa miti. Wayyaanee qarree irraan geenyee jirra. Qeerroo tokkotti gadhiifnaan tallaseen lafaan dha'a sun rakkoo miti. Sanii mem rakkoon. Uummanni keenya amata dila kana hunda kan cinqameef kan qabsaa'eef wayyaanee buusee alagaa biraa irratti baasuufi miti. Abbaa irree ormaa baasee abbaa irree fi ol baasuufi miti. Uummanni Oromoo waan sadii gurguddaa qabsaa'e. Qabsoon tun galma geecce kan jennu uummanni Oromoo waan sadeen dheebote san argachuu yoo danda'e. Kunis bilisummaa akka namaattis akka uummataattis bilisa ta'u. Kan lammaffaa qabeenya rabbi kenneef humna rabbi kenneef kan barnootaan argateen dalagatee hiyyummaa bara baraa keessa baasu baqa ofirraa hambisu biyya ofiitii irratti hiree fi humna ofiitiin murteeffatu dalagaa ofiitiin murteeffatu. Kan sadaffaa nagaa qabaachuudha. Kun sadeen bu'uura sirna gadaati. Finna gadaaf nagaan finna jechuun misooma gadaan dimokiraasiidha. Nagaan piis nagaa jechuudha. Waan sadeen kana bu'uurummaan eenyummaa Oromootu. Kaayyoon qabsoo bilisummaa Oromootis waan sadeen kana jechuudha. Kanaaf wayyaanee kuffifnee sirni ijaaruu waan sadeen kan Oromoodhaaf guutuu danda'uudha qaba. Nagaa qabaachuu qabna wal jidduutti Oromo wajjin. Misooma qabaachuu qabna. Misooma qabaachuudhaaf lafa teenya dalagachuu qabna. Ollaa wajjin nagadachuu daldalachuudha qabna. Bilisummaa qabaachuu qabna. Dimokiraasii qabaachuu qabna. Wal jidduuttis ollaa wajjinis. Kun ammoo akkaataan nuti sirna kana itti kuffifnu murteessaadha. Sirna kana usneetuma yoo dhiibne takkaa nurratti jiga takkaa hoggaa jige caccabaan isaa utaalee ija nu seenuu danda'a. Kanaaf haala nuu ta'uun lafaan gahuu qabna. Kanaaf immoo hojii sammuu hedduudha gaafata. Already hojiin eegalamee jira. Wanni har'a argaa jirtan torban dabre Elubaabooritti Oromoon nama nyaatte jechuuf wayyaanee wixxifatu turte. Warra isaan isin nyaatan jaaniin san nu warra nama nyaatu miti. Keessummaa dhuftee biyyatee isin irratti kabajaa isinii mul'iftu jenneeti baardaar jira jechuudha namni keenya. Kanaaf hojiin halkanii guyyaa hojjetamaa jiru kun waan sadeen uummanni keenya dheebote san bakkaan gahuudhaaf waan ta'eef wanni kun immoo saffisaan of eeggannoodhaan tarsiimoodhaan masakamaa hojjetamaa jira. Wanni uummata keenya irraa barbaannu tokkoffaan obsa. Sadarkaa kanatti qeerroon keessatti dargaggeessi obsuudha qabdan abbootiin keenya ama dhibbaa wayi obsanii jiran. Waggaa takkaa lamaan takkaa obsina tokko san. Lammaffaa walaa dhaggeeffannu. Wayyaaneen har'allee qawween nu caalti. Wayyaaneen har'allee deeggarsa biyya alaatiin nu caalti. Wayyaaneen har'allee guddina jaarmayaatii fi maallaqa argaa qabdiin nu caalti. Wayyaaneen kanaan nu caalle. Wayyaaneen onnee fi sammuudhaan nu caalle. Onneef sammuun teenya wajjin dalaguu qaban. Onnee qofaan yoo deemne ibiddatti seenna. Sammuu qofaan deemne immoo onnee yoo hin jiraanne asuma teenya osoo akkas ta'e jechaa jiraanna jechuudha. Kanaaf sammuu keenyaan yaada waan yaadne san immoo murannoodhaan itti seenuu danda'uudha qabna. Please amileen hin barbaachisu. Walumaa dhaggeeffannu. Kanaaf as geenye jirra. Bikka awwaallee dhabama goone jaanirraa kaanee qabrii isaan irratti geeraruudhaaf masinqoo tottolfataa jira. Garuu masinqoon tolfannu san qabrii isaaniitirraan, qabrii wayyaaneetirraan, qabrii sirna abbaa irree kaminirraanu bilisummaan Oromoo, misoomni Oromiyaa, nageenyi Oromiyaatii fi uummata keenya hundaa akka dhufuuf itti deemuu qabna. Wanta kan dabaluu barbaada. Ajaa'ibaa barroonni jijjiiramni siyaasaa naannoo sanitti akka taphaatti dhufe. Har'a Oromoof itti gaafatamummaan Oromoo har'a Oromiyaa qofaafi miti. Oromiyaa qofaafi miti. Amantanuu amanuu baattanuu jaalachuu baannu Oromoon qabsoo tana bifa sirna qabuun yoo bakkaan gahe malee naannawa sanitti gaaga'ama hamaatu dhufu ta'a.
Kanaaf Oromoon har'a hojii hojjennu keessatti teenya qofa osoo hin ta'in warra ollaa keenyaatis nu yaachisuudha qaba jechuudha. Maaliif waan sadeen suni kophatti hin argannu. Nuti iddoollaa miti, Ayislaand miti. Sabaaf sablammii biyyoota ollaa hedduudhaan marfamnee jirra. Diinagdeen keenya, hawaasummaan keenya biyyoota ollaaf saboota ollaa kanaan wajjin wali hidhaadha. Waa sadii barbaanne jenneemi. Nageerra yoo kaane ollaan keenya yoo nageen hin jiraatin ibiddi mana ollaatti jiraannan sittis qabachuun isaa waan oolle. Bilisummaa barbaanne jenna. Nageenyi jiraachuu baannaan bilisummaan jiraachuu hin danda'u. Maaliif mootummaan lola keessa jiru mirga uummataa eeguu hin danda'u. Misooma barbaanne jenna. Misooma yoo ka barbaannu taate gama bahaatiin jimaa keenya Soomaalota gurgurachuu danda'u qabna. Gama lixaatiin gaalaa fi gama kibbaatiin gaalaa fi loowwan keenya Keeniyaa geeffachuu danda'uu qabna. Gama hundaan ummatoonni kunis nurratti hirkataadha, nullee isa irratti hirkataadha. Hedduu wal xaxaadha. Kanaaf qabsoo kana yeroo fennu usneetuma girrigirrii fi jarjaraan ta'uu hin qabu. Akka nuufis ta'utti, akka ollaafis ta'utti. Maaliif hireen ummatoota naannoo sanitti bulchitoonni biyya san bulchaa turan rakkoon gaanfa Afrikaa guutuutti Finfinneedha. Finfinnee nagaa finnaan, Finfinnee xahaarsinaan, Finfinnee sammuudhaan hoogganamuu eegallaan nagaaf tasgabbiin naannoo sanitti ni dhufa. Rakkoon Asmaraatis Finfinneedha, rakkoon Moqaadishootis Finfinneedha, Kajuubaatis Finfinneedha. Warri Finfinnee jiru warra zulmii waan ta'eef warri Finfinnee qabatu mootummaan Finfinnee bulchu ummata Oromoo cunqursuudhaa jecha ollaa hunda keessa harka naqatee waliin dha'a. Kanaaf nuti Finfinnee qulqulleessuu qofa osoo hin taane Finfinnee orgaa qulqulleessin immoo sabaaf sablammii biyya teenyaatii fi kan ollaa hundaaf nagayaaf tasgabbii misooma bilisummaa fiduu dandeenya jechuudha. Kan hoggaa jennu teenya dhiifnee ta'ormaa hayaannu miti. Teenya dalagaa teenyallee kan uummata kaanitiin walitti fiduu danda'uu qabna. Kana garuu afaaniin ibsa ejjennootiin osoo hin taane qabatamaan akka amma biyya keessatti hojjetamaa jiru kanaan akka biyyoota adda addaatti ollaa keessatti yeroo ammaa hojjetaa jiru kanaan yoo deemne uummanni Oromoo arba akka ta'e qabatamaan irratti mirkaneessaa deemuu dandeenya. Kun egaa akkuma reefu jeetti sammuudhaan yaadu onneen itti deemu barbaachisaa. Kanarratti hooggansa cimaadha qabdan biyya keessaayis alaayis sadarkaa hawaasaatti illee hooggansa cimaatu jira. Hooggana dhaggeeffadhaa. Yoo wanni hoogganni jiru isin hin taane ja'an kan bifa kanaan yoo deemne bikka takka keenya warra Milaan hedduu galatoomaa ulfaadhaa bakka nani hanqise tokko jira kana daran laaffisee sukkaraaf zayitii hunda itti dabalee namatti himu isatti hin dabarse. Ana hedduu na ajaa'ibe na gammachiisuu qofa miti. Na ajaa'ibsallee ammallee isiniin boonellee. Maaliif seetan? Yeroo baay'ee uummata Xaaliyaanii kana yoo dhageenyu uummatuma rakkataa, uummata hin dalaganne, uummata waraqaaf olii gad deddeemu, Awurooppaa kaanii kaan dhaqee harka qaba jedhanii asit deebisan jedhamee bifa kanaan bocamee lafa kaayyamaa ture. Garuu dhufnee yoo arginu uummata akkasii osoo hin taane uummata Awurooppaa gara biraa jiraatu irraa daran na boonsee arge. Uummata dalagatu, uummata wal jaallatu, uummata wal dhagayu fi uummata ofirratti hirkannoo qabu. Ka gara biraa beekaa faranjitu horata. Isinis ufii horattanii beekaa. Kanaaf dhugaa asitti sagantaan kun har'a qophaa'uun akka Oromootti illee waan gaarii ammoo akka Oromoo biyya Xaaliyaan jiruutti waan ilaalcha dabaa namni isinirraa qabu biyya kanarraa qabu waan qulqulleessaa ta'e waan argamuuf waan bareeddu jedhee yaada. Taane eegatanatti dhufne ammallee waanuma keessan irraa ka'e waan diinagdee haasa'inaan jedhe reefu. Dubbiin teessan tun dubbii diinagdeetiif keessa istadii baay'ee bareedduudha. Qabsoo biyya keessa godhamu tana bifa garagaraatiin namuu ga'ee garagaraa qaba. Namni biyya keessaa waan godhuu danda'utu jira. Nuti ammoo warri biyya alaa jirru waan godhuu dandeenyutu jira.
waan isaan godhan kan nu godhuu hin dandeenye jira, waan nu godhuu dandeenye immoo kan isaan godhuu hin dandeenyetu jira. Yeroo baay'ee akkuma reeffama Jawaar kaase namni gahee isaa beekuu dhabuun ammaal qooda akkamii gumaachuu danda'a waan jedhu beekuu dhabuun itti seennee waan hin beekne san borcinee qabsoon tunillee akka qajeeltee bifa mucuuca qabuun bifa jechaan tasgabbii qabuun akka gara fuulduraatti tarkaanfattu osoo hin taane akka daadarkooytu akka wal keessa baddu bakka namni gaheen kiyya maal jedhee hin beekne namni immoo yoo gahee isaa maali jechuu hin beekne maal akka gumaachuu danda'u hin beeku. Ala kanaa wanti guddaan nuti gochuu dandeenyu diinagdeedhaan uummata keenya bira dhaabbachuudha. Diinagdee saniin uummata keenya bira dhaabbachuudhaaf maal jedha warri keenya nama of bulchetu nama bulcha jedhanii midhiiroo. Isin yoo of hin bulchine namni ofiif hin taane fira keessaniifis hin taatani biyya keessa jirruufis hin taanu qabsoo tanaafillee wanti nu gumaachuu dandeenyu silaa tagaheen teenna waan san taate godhuu hin dandeenyu jechuudha. Ammallee way dubbitee sanitti isinii deebi'a warra Xaaliyaanii nama dalagatuuf nama hin dalagne garaagarummaan namummaallee hedduutu jira. Namni dalagu tokkoffaa nama waliin akkamitti akka jiraatu beeka. Maaliif cal'isee kophaa isaa akka mukaa wayii dhaabbatee waliin biqilu nama wajjin diil godhaa keessattuu biyya akka Xaaliyaanii tana biyya komplikeetii taate nama haala garaagaraa waliin diil gootan waa hedduu barattanii jechuudha. Nama wajjin akkamitti akka diil gootu. Kanaaf beekumsallee achi keessaa horatta. Kataa'u jazbeetuma mana keessa taa'a. Waanuma gaafa durii beekusan manuma keessaa gabbahee achi lallabuutiin alatti wanti inni fiifillee faayidaa godhu hin jiru, wanti inni uummataaf godhu illee hin jiru yoo jeequmsa taate malee. Yeroo baay'ee dhugaa dubbachuuf warroonni nama intarneetii irra baanii jajjeeqan baay'een warroota dalagaa hin qabne. Xaaliyaanii irraa waan akkanaan dhageenyu edaa namni hojii jira oduu eessaa qofa qaba. Saniitii kanaaf hedduu isinirraa boonnee jira karaa san bifa saniin sirriitti irratti jabaadhaadha. Lammeessoo qabsoo amma deemaa jirtu tana keessa Jawaar reefu waan tuqetu jira. Wayyaaneen dhugaadha sa'a kanatti qawweellee nu caalti mallaqaallee nu caalti. Garuu immoo waan isiin nu hin caalleeni beekumsaa sammuu tanaan nu hin caallee jedhe. Dhugaadha namni sammuu hin qabaanne qabeenyas qabaatu qabeenya iyyuu horachuu hin danda'u yoo akka isaanii kana qawweedhaan saame malee isumayyuu akkaataa itti fayyadamu hin beeku. Nuti ammoo wanti qabnu that soft power. Soft power sun beekumsa sammuu akkamitti tarsiimoo baafta akkamitti tarsiimoo bahe kana ammoo hojiirra oolchita jabina hawaasa kan kee keessa jiru beekumsa jechuun cal akkanumatti ebalu maqaan isaa eenyudhanii beekuu miti. Hawaasni kiyya ummanni kiyya dandeettiin isaa maalidha? Diinni ammoo dandeettiin isaa eessa bira? Jedhee laafina isaatiin karaa inni laafaa ta'een itti seenaa jechuudha. Karaa inni jabaan qawween haqaantane yoo itti deemne taankii hafuu dhaabbachuu hin dandeenyu. Garuu immoo karaa isaan hin dandeenyen using that soft skill keessa seennee akka rirmaa wayyaaneen osoo danqaraa sibiilaa qabattee dhaabattu Oromoon ijoolleen xixiqqoon miila qaqal'oo keessa seentee akka rirmaa nyaattee fittee amma garagalchuun dil jechuuf deemtii jechuudha. That is what we are doing. Beekumsi ammallee beekaa kalamaati jechaan qabsootan akka nu barbaachisu. Tokko ka ekspertoota ka poolisii bocan ka istiraateejii bocan. Lammeessoon ammoo dammaqiinsi hawaasaallee haalaan murteessaadha. Hagamuu beektonni hayyoonni ekspertoonni treeningii garaagaraa yuunivarsiitii garaagaraa irraa qaban beekumsa hagamuu qabaatan dandeettii hagamuu qabaatan yoo hawaasi dhaamaa ta'e yoo hawaasni maaltu deemaa jira quba hin qabaanne yoo wal dubbisuu hin dandeenye rakkisaadhaa jechuudha. Uummata Oromoo sa'a kana wanti haalaan nu gargaare beekumsa warra ekspertootaa qofa osoo hin taane dammaqiinsa Oromoon qabu. Dhiyoo kan amma OPDO'n to'ibatteeti waan biyya keessa deemaa jiru gallakkisuu eegalte waan jaarsoliin biyyaa haasoitu argitanii jirtan. Nuyyuu nu ajaa'ibe uummanni keenya yeroo dheeraaf irraa fagaannee illee jira eessa jiraa dammaqiinsi uummata keenyaa beekumsi uummata keenyaa waan jedhu. Waan daangaa Sumaalee irratti kaatee jaarsoliin yoo haasoftu OPDO'llee gaafsan beekaa warroonnummaan gubbatti ol babba'an kun illee qulqullaa'anii karaa qajeelanii irraan deebine karaa dureessan
yoo xiqqaate ammoo akka har'aa kana ifattas hin baane jaarsolii yoo itti haasoftu eentu akka dhayaa jirullee akka warra federaalaa ta'e oppiidiyoon ammoo qaama mootummaa sanii waan taateef qajeela itti bu'uu akka hin qabne qiqinxitee gargar baaftee akka itti jaarsolii keessa warra oppiidiyoo keessaa gara ummataa deebifachaa turte achirraa dammaqiinsi ummata keenyaa eessa bira jira ka jedhu arginaa jechuudha. Kanaaf amma nuti illeeni waan ta'u kana keessatti waan kun sirriitti akka malee murteessitu. Fakkeenyaaf anaaf Jawaar waliin baanee waan tokko goona jennee jidduutti waan deemaa jiru yoo an sirri quban qabaanne taate yoo inni way godhe fuula keessa isa deebi'uu danda'a. Kanaaf ummanni keenya wal dubbisuu danda'uudha qaba. Dubbii Somaalee irratti amma waan Amaaraa waliin walitti dhufuu irratti maaliif waan jedhu yoo waan san beekumsa qabaannee keessa gaxiinxallee hin laalle taate wal keessa gaggaragallee ofiiyyuu wal dha'uu eegallaa jechuudha. Sun ammootuu qabsoo teenya gara fuulduraa hin tarkaanfachiiftu. Sanirratti sirriitti of dammaysuudha qabna. Dhiyoo tana Awustiraaliyaa dhaqeetti namoota keenya ijoollee dargaggoo hedduu arge gara nama 20 ta'anii gariin isaanii warra Xaaliyaanii kanarraallee deeme. Wanti isin gammachiisu namni keenya keessattuu ka dhiyeenya biyyaa bahe hubannoon inni qabu akka malee guddaadha. Information jiru jara deddeema haalaan quba qaba waan nu asii itti nu caalayyuu ka achi as deebisee sitti dhageenyaa jechuudha. Gaafa sadarkaa akkasii sanirra geettu haalaan si gammachiisa sanirratti jabaachuudha qabna. Tabiraata itti dabaluu fedhu reef Oromoon uf qofaa fi miti naannoo saniifuu utubaa akka ta'uudha qabu reef Jawaar dubbatee jira. Reef amma isinii kaasee jira Awustiraaliyaa dhaqee nama keenya qofa hin agarree warra mootummaallee argee dhaqee dubbisee jira namticha paarlaamaa keessatti komitee intelligensiidhaaf sekiriitii dipiitii ta'e wajjin haasawa goone. Waan warri Ameerikaa wajjin illee dhufanii walitti haasawan tokko waan inni nutti metti konsernii isaanii nuuf kaase tokkotu jira. Naannoo sanatti keessattuu Ihaadig wayyaaneen eega aangoo qabatte akkaataan isiin aangoo isiitti dheereffatte guddoon Oromoon yoo ka aangoo finnu taate ummata biraa ni nyaataa ni fixaa rakkoon kun naannoon kun naannoo gaaga'amaa taatii naannoo jeequmsaa taatii kanaaf Oromoon aangoo dhufuu hin qabu waan jedhu kaardii kana gurgurachaadha turte. Warri dhihaa kun waanuma san bitee wayyaanee akkasitti gara muunuu daddaayitu aangoorra tursiisuudha barbaadani. Maaliif sodaa irraa kaka'e? Garuu wanti gaariin dubbiin Somaalee amma taate tun ummanni Oromoo osoo itti duulanu akka ummata biraa nyaatu osoo hin taane ummata biraa akka danda'e of keessa qabatee jiraachisuyyuu haala itti ibsetu jira jechuudha. Kan akka fakkeenya qabatamaa goonee itti himnee ummanni keenya ummata nama nyaatu osoo hin taane ummata ofiifuu osoo du'u ka biraa nagayaan tasgabbii isaa nagaya isaa eegee of keessa bulchu akka ta'e itti himnee jirraa jechuudha. Kanaaf sirri waan kana hubachuun nu barbaachisa. Oromoon yoo abbaa addunyaa tana yoo bulchuu dandeenye maal rakkinni isaa? Naannoo sana qofaa miti. Kanaaf utubaa nagayaa guddina dimokiraasiidha ta'uudha qabna malee yoo karaa san hin taane immoo ammallee nu dhiphachaa deemte. Amma fakkeenyaaf Somaaliyaa keessatti Hargeysan independensii eega labsattee turtee jirti. Eentu recognize godhe akkasuma jiraachaa jirti jechuudha. Kanaaf sanbeennee sirri socho'uudha qabna. Taani I think gaafiif deebii keessa yoo jiraate itti deebina. Kanuma isiniin jechuu barbaadaa garuu takka jedhee isinirraa bu'a eessa jirra waan jedhu. Oromoon eega cabee eega humna waraanaatiin cabeetii as qorqalbii isaa cabsan ati namaan qixaa miti namaa gadiidha waan jedhuun qorqalbii isaallee cabsanii gadgalummaa san gadaantummaa san yoo ufiifullee fudhanne garuu mataa gaqqabatee bifa saniin jiraachaadha ture jechuudha yeroo dheeraaf jaarraa tokko oliif. Har'aan tana garuu galata qabsoo uummata Oromoo galata qeerroo galata ammallee ummanni keenya ka biyya alaa jiru kun walitti dhufee miidiyaa isaa dhaabbatee ati haqallee qabaattu afaan ittiin dubbattu yoo hin qabaanne hayxitante sun awwaalamtee hafte. Ormi siif hin himu ati ammoo afaan qabaatteen dubbattu
Atu akka haqitan teessun dabdee jirtu hin beeytu gaduma jennee jiraachaa silaa jiraannaa jechuudha. Har'aan tana galata OMN galata uummanni keenya walitti dhufee waan kana godhen Oromoo biyya jirtu ka naannoo jirtu akka riqichaa ta'ee naannoo tokko waan ta'aa jiru Oromiyaa guutuutu beeka. Naannoo tokko waan ta'aa jiru Oromoo addunyaa irra faca'ee hundatu beeka. Bifa kanaan qabsoon wal duuka deemtee wal tindhiftee kun garas fiiguu kun garana fiiguu kun hadha ka'uu kun boru ka'uu osoo hin taane wal faana akka dammaqanii ka'anii falmatanii diina har'a jilbeeffachiifnee jirraa jedha. Bifa lamaan diina jilbeeffachiifne. Tokko waan isaan godhaa jiran jala deemnee gadi baasuudhaan. Lama ammootuyyuu akkuma argitan kana falmiidhaan afoo dhaabbatanii akka diinni waan fedhe biyya san keessa godhuu hin dandeenye akkuma OPDOlleen akka durii diina jala deemuu odoo hin taane gara ummata isiitti deebitu godhamee jira jechuudha. Bifa kanaan har'aan tana Oromoon gadi galummaa sanii miti bilisummaan isaallee inumaa almost mirkanooytee sabni biraatu kana booda Oromoon nu haa bulchuu dirqamanii amananii jiranii jechuudha. Sadarkaa sanirra geennee jirra. Kana isiniin jedhee fixuu barbaada. Hedduu galatooma fayyaadhaa. Iman quufne osoo hiteettanillee haasa'ii jedhaanii bultanii. Inni amma Miilaanoo yoo jedhan namni kun hundi Miilaanoodha seeyaa anatu beekaanii. Namni kun marti Miilaanoo miti Jawaar. Nama kiiloomeetira 300 ol deemee dhufetu jira. Nama anuu hin beeknetu jira as keessa Jawaar inni isaa amma yeroo ammaatti Bolognaarraa, Toriinoo, Koomoo. Isin hundi keessan galatooma. Baga nabaan dhuftan. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fuqraa nama jajjabatu ta'a namni laayyoon hin ta'u. Namni fuqraa tuqee arge hin beekan garuu fuqraa arge. Osoo ta'a wal bira tokko waaman Sayyidaa Alii walii Arsiitti Baalirraa waamanii sayyinni kun da'uma jira Arsii kanatti kabiraa jechuu sunillee jaalatamama hawwamama nama maratu waamee waa gaafate hin ta'ebeluu naa kennanii amma hedduutu jira ima awwaatan jalaa isa dhiisanii warri biyya Arsii kun Baalee ce'anii sayyin roobaa garbii waamanitti kunillee waa'ee arga jedhanii fidanii hin caqase sayyinni Arsii sun haga qulwallaa kana malee homaan beeku sayyin roobaa garbii ammoo ol siiqe xiqqoo haga sheeka inni godhaa nama guddaadhaan beekna yoo inni irra caalee isaadha dubbii mimmeesse malaase asila jedheen eega rasuuli rabbii darba waa'ee yoon buute jedheen dur inni nu waa'ee himaa bara obbo Jawaar sanyii warra akkasii irraa hafe dubbiin ani yoo gaafa duraa inni keessaan na dubbisaa jedhee namni dubbisullee dubbisee qunnamee xaaliyaa tanaan jaalattee hin hawwee irra caalaa meeshammaan inni bitatee deemuun illee meediin Itaalii jedha yoo an dubbisu yaadaan asuma jira as keessa bahee kaan hin beeku wanni ani ilaalin hin jiru akkas jedha meeshaan isaa hundinuu keessaa wanti dubbifnee maal yaada inni badaa kaluu jira akkam yaadna jennee nauma muraasaan sodaa qaba ammoo miseejanni gadhiise jalatti koominti warri godhuun jiranii silamaa achi deemte silamaa achi dhayte xaaliyaanii dhuftaa Miilaanoo dhuftaa Miilaanoo Maqalee jira hoteelli ka Miilaanoo jedhu inumaa namni isa waame kun yoo OPDOdha jedhan nama hagamtachi jara balleesse argitanii namnummaan jara waamee Miilaanoo keessaa OPDOdha jedhanii OPDOon hin jirtu amma Oromoo keessa ka uf wallaaleetu jira malee gantuun OPDOon hin jirtu obbo Jawaar rabbi umrii isa haa kaa'u rabbi sara OPDO sanuu abaa'oo duraan nu hawwinu san godhe warri naannawa irraa dhuftan nama hagoodha hadda garuu heddummaanne wal agarree wal baranne OMN xayyaara lolaa caalaa miidiyaa alaa miidiyaa addunyaa kana keessa akka aljaziiraatti naannawa Afrikaa East Afrikaa sochoose keessa OMN amma hundi isaanii OMN irratti xiyyeeffatanii jiran guddisuudhaaf isa bira dhaabachuudhaaf eenyummaanuu dhalaa dhiiraa waan danda'een qoodarraa fudhata OMN abdii teessanii OMN humna keessaniin dhaabata OMN ka Jawaarii miti ka alaatiif ka biyya keessaallee OMN ka hawaasa ummata Oromoo bal'aati baga nagaan nu dhuftan daa'iman hin quufanii yoo aga feetan caqasaa ooltanillee gaafii gaafadha guyyaa kanatti
akka feetan waliin isiniin jenna galatooma. Oke, Jawar waggaa lamaan baranaa miidiyaan ol argine asitti Milaanoo kanatti hadha mooyyuu qaama si argine baay'ee natti tola si arguun kiyya. Dhaamsallee hin qabaa faamilii kiyyarraa haga mataa kiyyaa akkas gaafa dubartii Oromootiin illee akkuma isaanii ta'ellee kabiraallee akkas gaafa qaba jechuun karaan adeemaa jiru biyya keessatti oppiidiyoon waan hojjetaa jirtus hundi keenyaan beeknaa dhageenyaa warshaaleen akkamitti akka deemaa jirtu karaa hundaa hin beeknaa yaa intarneetiin jira kan hundaa dhageemaa dhageenyaa. Duraan dursoo kasi gaafadhu karaa uummata OPDO kanatti OPDOon poolisa Oromiyaa akka biraatii miti kabiyya wajjin kasaba wajjin jiru kabiyya dalagaa jirsaa kanatti uummanni kuni poolisni dikkushu masaaraa guddaa hin qabu kabiyya eeguun ka masaaraa qabu kaangoo guddaa qabu wayyaan akkuma beeknu kabajamaa ilma Oromoo kabajamaa itti gaafatamaa daayirektarii OMN baga nagaan dhuftee siin jedha. Okay, Jawar waggaa lamaan baranaa miidiyaan ol argine asitti Milaanoo kanatti hadha mooyyuu qaama si argine baay'ee natti tola si arguun kiyya. Dhaamsallee hin qabaa ka faamilii kiyyarraa haga mataa kiyyaa akkas gaafadhu dubartii Oromootiin illee akkuma isaanii ta'ellee kabiraallee akkas gaafadhu qaba jechuun karaan adeemaa jiru biyya keessatti oppiidiyoon waan hojjetaa jirtus hundi keenyaan beeknaa hin dhageenyaa warshaaleen akkamitti akka deemaa jirtu karaa hundaa hin beeknaa yaa intarneetiin hin jira kan hundaa dhageenyu waan hundaa dhageenyaa. Duraan dursoo kasi gaafadhu karaa uummata OPDO kanatti OPDOon poolisa Oromiyaa akka biraatii miti kabiyya wajjin kasaba wajjin jiru kabiyya dalagaa jirsaa kanatti uummanni kuni poolisni dikkushu masaaraa guddaa hin qabu kabiyya eeguun ka masaaraa qabu kaangoo guddaa qabu wayyaan akkuma beeknu. Makkalaakaan leen uummata keenya eegaa silaa akka beeknutti hundumti keenya akka beekutti makkalaakaan tokko daangaa biyyaa eegaa makkalaakaan Itoophiyaa ammoo Oromoo eegaa maali jennaan daangaa isa Oromoo diina qaba diina biraa hin qabu daangarraa ka'ee Oromoo eegaa kunillee akkamitti daangaan kun akkamitti jidduu ta'uu danda'an nu silaa duraan jidduu amma jidduun nu silaa duraan jidduu amma daangaa taanee jirra kunillee akkamitti gabaabbachuu qaba silaa OPDOon gara uummataa deebite yoo jennu uummat odoo OPDOon achi jirtu biyya jidduuttis biyya daangaattis uummanni keenya dhumaa jira kunis akkamitti ta'uu danda'a gara biraa gaafii biraa ammoo kunillee sanitti gaafii biraa ammoo akkam taatee qabsoon Oromootuun gabaabbachuu dandeetti. Gaafii sadaffaa ammoo kaayyoon qeerrootiif kaayyoo sa'a kana itti deemaa jirru kun gara ilmaan Oromoo ka dhumte jaarsaa jaartiin keenya kan itti dhuman Oromoon abbaa biyyaa jedhanii gaafiilleen kana gaafii ikoonomiitii miti ka dura gaafane duraan dursoo namni tokko yoo qe'ee qabaate yoo biyya qabaate ikoonomii isaallee hojjeteellee gaafii mirgaallee gaafachuu danda'a gaafii mirgaatii miti gaafiin keenya. Gaafii sabbummaaf gaafii abbaa biyyummaati kana akkamitti ilaaltaa siin jechuufi. Dhugatti hedduu galatooma baga ijaan wal agarre baga iskaayipii keessaa baanee as dhufne hedduu galatooma anna hedduun gammada uummata keenya keessa deemee uummata keenya wajjin maaliif nuti warri uummata dura dhaabannee haasofnu takka malaayikaan takka jinni nutti haasoftu waan uummata irraa dhageenyu mimmiyeessina qamartuu biyya Kaanadaa yeroo jiru sanitti jookii godha ture uummata irratti aadaan keessanii afaan keessanii sirbi keessanii ani irraa fuudheetiin bulbulee sukkara itti dabalee mimmiyeessee isinitti gurguradhaa jedhe
Kanaaf nullee wanni goonu sumarraa dhaggeeffannee gaafii siyaadas kan isin keessa jiru kana dhaggeeffanneet beekumsa qabnuun barnoota qabnuun waliinis mari'annee wayyeessinee akka mataa namaa walitti qabuu danda'utti dhiyeessinaa. Kanaaf gaafileen nu dhiyaatan kun akka waan dubbannullee sirreeffachaa akka deemnu waan bifa irra wayyaa qabuun akka isin tajaajilu nu gargaara. Heddullee waan hiikoo godhaa ture garuu akkan dhagayetti opiidiyootaan hagamta akka amanna kan jedhu ani uummata Oromoo qofan amana. Uummata Oromoo qofan amana. Uummata Oromoo akka uummataatti nan amana. Ilmi namaa ni jijjiirama. Kanarra sabboonaa ta'e boru goobanaa ta'uu danda'a. Kaarra jaayina ta'e boru luyna ta'uu danda'a. Kanarra mooraa qabsoo hogganu boru mooraa qabsoo hogganuu danda'a. Akkasuma immoo kan kalee luyna ture har'a goota ta'uu danda'a. Kan kalee diina jala deemaa ture kan kalee diinaan deemaa ture uummata keenya keessa diina nurraa oofuu danda'a jechuudha. Kanaaf wanni amannu hojii qofa. Maqaa abalu dhaabasan keessa tureef xureessinee irra turuun qabnu. Abalu dhaabasan keessa tureef gaafa inni waan xurii hojjetu xurii sana irraa dho'isuun qabnu. Jaynummaa inni kalee dalageef galatoomi jennee luynummaa isaa irraa ni balaaleffanne jechuudha. Dhugaa inni kalee dubbateef galateeffannee kijiba isaa irraa itti kunna. Badii kaleessaa yookiin adabanna yookiin dhiifama goonaaf waan gaarii inni irra hojjetu garuu hin mi'eeffanna hin ulfeeffanna hin guddifanna. Haala amma jiru kanaan sochiin opiidiyoo waliigalaa miti akka dhaabatti illee natti fakkaatu ganaadha. Garuu namoonni gama hoggansaatti bahan dhahannaa uummata Oromoo onnee Oromoo dhaggeeffataa jiran. Beeki nuti opiidiyoo irrallee ta'ee hundarraa wanni barbaachaa turre isa act of omission jechuun nama keenya ajjeesuu dhaabuun ofii ajjeesuu dhaabuun waan guddaa. Poolisiin Oromiyaa bara dheengaddaa agaazii wajjin deemtee nama keenya fixxu barana qawwee uummata keenyatti hin dhukaafnu jettee qeerroodhaan wal hammachuun anaaf injifannoo guddaa. Kanaaf ni galateeffadha. Bara dheengaddaa hoggaa inni ajjeesu qeerroodhaan ajjeesa jechaatiin ture ajjeesallee ture. Har'a immoo hoggaa inni ajjeesuu dhiiseetti waardiyyaa qeerroo Oromoodhaa ta'uu ni galateeffadha. Kalee Muktaar Kadir hoggaa inni agaazii nama keenya ajjeefte galateeffatu sheekotaaf qeesonni gabbuwanii abaaranii aangorraa isa darban. Har'a immoo sheekotumaaf qeessota santuu lammaa eebbisaa jira. I trust the people. Uummata amanuun qaba. Kanaaf uummanni kun waan isaa ta'u ni beeka. Har'a warra waan gaarii haasa'uun harka dhoofnaaf yoo waan gaarii tolchan guuza baanaaf bormoo yoo garagalanii hamtuu haasa'an itti achi haasofna. Yoo waan Oromoo ajjeesuu dhufan ni du'an. Kanaaf miirakilii miti wanni amma ta'aa jiru kun bu'aa qabsoo Oromooti. Gabaa Oromootitu ho'ee gabaa wayyaaneetitu qorree warri aqlii qabu gabaa qorrituu san dhiisee fiigee gabaa Oromoo seene. Bu'aa ilmaan Oromoo dhumaniiti. Bu'aa ijoollee 100,000 waggoota 50 dabre kana keessatti dhumaniiti. San bu'aa waggoota 3-4 dabre kana keessatti ummanni keenya ganda hundaa ka'ee qawwee wayyaanee osoon sodaatin ofirraa cabseetu uummata kana uume. Ammas yoo taate oppidiyoon nu bilisoomte jennee dib jennee yoo ciifne gabaan Oromoo hin qorriti. Gabaan yoo qorrite warri aqlii qabu garam deema gara gabaa ho'iteeti. Oromoon laaffannaan dhagaa. Oppidiyoon miseensa miliyoona 5 qabdi. Ani miseensa isii miliyoona 5 sanarra qeerroo 5,000 ammana. Humni oppidiyoo humni wanni lammaafaatti kabajaa godhe oppidiyoo miti. Wanni wayyaaneen sodaattee isaan ajjeesuu diddee taa'aa jirtuuf qeerroo Oromoo waan sodaattuuf. Kanaaf nu invest kan goonu qeerroo Oromoo jabeessuu irratti. Hanga ummanni Oromoo jabaatetti hanga ummanni Oromoo ibidda jala shidetti amma oppidiyoon ibiddi gubbaa jalaa isatti shidama. Ibiddi uummata Oromoo hin jira. Ka barbadaan isaa fagoo nama sodaachisu. Ibiddi wayyaaneen jira kadhaamutti jiru. Kana filannoon jiru. Kanaaf nu ibidda jala shiduu itti fufna uummata keenya. Oppidiyoon yoo warri itti himtanillee jiraattani. Lakki har'a Oromoon harka nuu dhahee shawwatne yoo jette amna uummanni Oromoo waggaa 50 godhe hubachuu danda'uu qaban. Uummata Oromoo shawwaduun hin danda'amu.
ummanni Oromoo ummata shawwadamuu miti. Kanaaf nuti ummata keenya irratti hojjechuu itti fufna. Kabiraa poolisiin Oromiyaa hidhannoo gahaa hin qabu, dhugaa hin qabu barreef jee. Ammallee baay'ina qawweetiin wayyaane mannu caala. Baay'ina qawweetiin. Garuu takkuma takkaan qawwee sanillee gamas as galfataa jirra. Poolisii as galfanneemi, milishaa as galfanna. Oluma siinee jara jeneraalotallee as galfanna jechuudha. Qawwee wayyaane kabaadhatee deemuun Oromoof saba biraati. Oromoof saba biraati. Kanaaf qawween sunis gamanuma gala. Haa ta'u ammatti poolisii Oromiyaa wanni isaan gaafachaa jirru agaazii uummata irraa rukutii miti. Kuni doongora poolisiidhaan kan jechaa hin jirru jechuullee hin qabnu. Inuu murtiin sirrii nan beeka uummanni komachaa jira. Amboottis haa taatu Shaashamannettis bakkoota Qaaqettis torban dabre kana keessa yeroo agaaziin dhufee uummata keenya ajjeesu poolisiin maa ittiin dhukaasinii poolisiin maan ajjeesinii jedhan sirrii poolisiin tarkaanfii sirrii fudhate. Maaliif bakka uummanni kuma dhibbaan ta'u hiriira bahe keessatti agaaziidhaan waliin dhukaasuu jechuun nama keenya fixuudha. San qofa osoo hin ta'in poolisii Oromiyaallee humnaan waan caalamanii jiraniif akka liqinfaman gochuudha. Kanaaf tooftaadhaan kan deemaa jirru isiin qawween nu jaalti nu sammuun caallaa onneen caallaa. Onnee teenya immoo sammuudhaan eemaraa deemuu danda'uudha qabna. Kanaaf caalamuun isaanii hangas mara guddaa miti garuu lafa hin jirru wanni hojjetamaa jiru baay'ee jira kan amma gabee irratti haasa'uu hin taane. Gaafiin gaafii diinagdeeti miti gaafii abbaa biyyummaati kan jette sirri. Gaafii abbaa biyyummaati. Biyya yoon qabaatin biyya yoon dhuunfatin diinagdee dhiisii lubbuu teetuun qabaattu. Kan hojjetamaa jirus ummanni Oromoo biyya isaarratti abbaa akka ta'uufi. Abbaan immoo kan ta'u kan nu dhaale san irraa buusuudhaan kan nu dhaale san irraa dhiibuudhaan. Garuu immoo akkuma reefu jeetti sirna kana yoo kuffifnu biyya teenya fudhatee akka hin kufne of eeggannoodhaan deemuu nu barbaachisa. Kanaaf inuu hiree guddaa qabna. Warra sirna san tajaajilu keessaa humni guddaan Oromoo ta'uun humna san irratti hojjennee jijjiiramni takkaa'u transition orderly ta'e akka dhufuuf hiree qabna. Kanaaf gaafiin sadeenuma san naa qabadda. Wanni Oromoon barbaadu bilisummaadha. Misooma nagaa. Sadeen santu gaafii abbaa biyyummaa hoggaa jedhamu. Oromoon abbaa biyyaa ta'e kan jennu sadeen kana yoo qabaate walirratti bakka takkatti adda addaanii miti. Nagaa malee misoomni hin jiraatu. Misooma malees nageenyi hin jiraatu. Bilisummaa malee lamaan kunis hin jiraatan. Sadeen kun interdependent, indispensable, addaan bahuu hin danda'an jechuudha. Kanaaf bakka san gahuudhaan barbaachisa. Haasaa isaan waa'ee diinagdeetiif jedhaniif yoo jette sun kashafe bara. Maali warraaqsa diinagdee jedhan sun kashafe maaliif? Oromoon diinagdeen guddachuu jechuun warri taa'ee nu nyaatu sun waan nyaatu irraa hir'ataa deemaa jechuudha. Wal mormaa turre warra viidiyoo kana wajjin yoo quba qabaatan ji'a afur dura. Yoo isaan waa'ee economic revolution jedhanii odeessanii hiikannoo duusaa san hojjechuu hin dandeessu. Warraaqsa diinagdee fiduu hin dandeessu osoo warraaqsi siyaasaa hin xumuramin. Mormiin qabaachaa turre. Isaanillee odoon bubbuliin itti dhufte maaliif? Diinagdee Oromiyaa guddisuudhaaf qabeenya Oromiyaa irratti mootummaan naannoo Oromiyaa abbaa ta'uu danda'uudha qaba. Diinagdee Oromiyaa irratti mootummaan Oromiyaa abbaa ta'e jechuun warri tuubboo itti dhaabee gamaa gamanaan tuutu haga buusu ta'a jechuudha. Yoo isaan asiin oorruu takka asiin albuuta takka fuudhuu eegalan abdiilee maraataa kokeenii itti kennanii nutti gadhiisan. Wanni oppidiyoon asii walitti coratte lola san irratti dhumee jechuudha daangaa irratti. Hoggaa daangaa irraa dhaamu jiddu galeessaan itti eegalan. Kun wanni nu agarsiisu maali? Diinagdee teenya guddifannee deemuudhaaf siyaasa biyya sanii sirreessuu siyaasa biyya sanii san keessatti uummanni Oromoo gulantaa isaan malu aangoo isaan malu karaa haqaatiin qabaachuu harkatti galfachuu danda'uudha qaba. Kanaaf warraaqsa diinagdee fiduudhaaf rakkoon siyaasaa furamuu qabaadha. Kanarratti falmaa guddaa godhaa turre akkuma yaadattan. Falmaa san isaanis osoo bubbuliin bara kana beektaa Oromoo qofaami wayyaaneen illee guuza guddaa nuu baati. Yoo nu asiittiin lobbidiyoon hoggaa diddee wayyaaneen ingalchitiif sirriitti akka galu gooti. Haala saniin kunoo amma gara sochii siyaasatitti qabsoo siyaasatitti deebiin kan godhame haasan waa'ee shilingiif sumurii sun irratee amma waa'ee qabsoo jabinaa dhufuu eegale jechuudha.
OMN 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 Media hawaasa bal'aa